Yoo yaashama akkam jirtu nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu odeeffannoo guyyaa irraa isiniif dhiyeessinaa chaanalii kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya irraa keessatti meejar waan Jooy Ciroon waldaa isaa gara mana sirbaatti geeddareeraa jedha. Viidiyoon akka malee nama qaanessu tokko miidiyaa irratti olii gad deemaa jiru Timbiitaawii daansi jechuudhaan haala baay'ee nama saalfachiisuun innii fi amantootni waldaa isaa haala shubbisa naayit kilabii tuffachiisuun utuu sirbanii viidiyoon mul'isu ba'eera. Gaafa jalqabu Timbiitaawii daansi wanti jedhamu eessaa dhufe? Are you ready? Action, 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 action. Igor. Hey. Ready. ጌታ ለታመልኩን እየተደነሳችሁ ከካንሰር ነፃ ትወጣለህ። ትንቢታዊ ዳንስ ማለት ልክ እየደነስክ ኤችአይቪን ለቋል። በርምሎት ላንተ ያቸገረኝ ናናኔ አያሳፈረም የተደገፉትም ገጸማሌ አያሳፈረም ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሎች አይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እስጋበር ቀና ያለው በሁሉ አያሳፍርም የተደገፉትም ገተማሌ ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ደስታ ይሆናል ሁሎች አይኔ ጌታ እስጋበር ቀና ብያለሁ ብነሽም ብነጋ እኔን ያውቃል። Godina Silxee magaalaa Waraabeetti waldaa kiristaanaa gubanii jedha odeeffannoo nama ba'e. Gidduu kana warri tokko amantii kiristaanaa magaalaa Waraabee keessaa balleessina jedhaniitu waldaa barattoonni kiristaanaa yuunivarsiitii Waraabee keessatti waaqeffatan dabalatee waldaa Masarata Kiristoosii fi waldaa Qaaleeyyotii gubanii barbadeessaniiru. Barattootni achi jiran akka nutti himanitti hamma doormiitti dhufanitti kiristaanota filatanii reebaa jiru. Mana jireenyaa namoota kiristaanaa ta'anii irra deemanii guggubaa jiru jedhu. Hawaasni magaalaa sanaa parsantii baay'een amantii Islaamaa hordofu. Namoonni amantii kana bakka hin buune kiristaana balleessina jedhanii waldaa kiristaanaa guban. Barattootni kiristaanaa achi jiran kanaa booda lafa itti waaqeffannu tokko illee hin qabnu nuuf birmadhaa falanuuf falaa jechaa jiru. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Garuu mana guban malee kiristoosiin onnee isaanii keessaa gubuu hin danda'an. Ittuu jarri ofii tuttuqaniyyuu kanaa booda kiristaanonni biyya sana ni dhaalu. Wangeelli ni mo'a. Amantiidhaan wal nama nyaachisuuf gochi godhamaa jiru kun akka ittiin godhamu taanaan balaa guddaa fiduu danda'a. Nuti ijoolleen Kiristoos garuu ijoollee nagaatti qalbii bilchaataa fi hubataa Waaqayyoo nuuf badhaaseera. Barattoota yuunivarsiitii Waraabeef waa faluun dirqama ta'a. Onesmoos Nasiib karaa dachii Maccaa Wallagga sanyii Oromoo warra Sibuu jedhamurraan gara dachii Oromoo dhufe. Wallagga lixaa lafa Sibuu Oromoo jedhamuun dachii Oromoo Wallagga seene. Yeroo sanatti Onesmoos Nasiib gaaf dachii warra Sibuu ga'u
mootiin warra leeqaa naqamte the then king of leeqaa naqamte Kumsaa Morodaa was at Najjo jedha akka hayyuun Profeesar Makuriyaa Bulchaa barreessanitti yeroo sanatti Dajjaazmaach Kumsaa Morodaa the latter called Gabra እግዚአብሔር erga cuubame namichi Gabra እግዚአብሔር jedhame Onesmoosin yaada ho'aan simate jedha. Onesmoos erga simatamee booda Dajjaazmaach Kumsaa Morodaan ji'a 4 keessatti yeroo gabaabaatti Najjootti barattoota 20 walitti qabee barumsa barsiisuu jalqabe. Amma gaafasitti jedha seenaan kun biyya Itoophiyaa keessa there was no formal education in Ethiopia till Onesmos came through Sibu Oromo and established elementary school at Najjo in which 20 students were enrolled jedha. Bara san amma ijoollee 20 achitti barsiifamanitti biyya Itoophiyaa biyya mootichi Minilik bulchu magaalaa Finfinneetti illee manni barnootaan turre jedha. Kanaaf Onesmos abbaa olmaa Oromooti. Onesmos dubbiin yeroo hundumaa afaan isaarraan dhabamne nama biyya Oromoo jedha. An nama biyya Oromooti jedha. Kanaaf hayyuun Oromoo anthropologistiin tokko akkas jedha. An nama biyya Oromooti. Onesmos jechuun Oromoon nama ta'uu, Oromoon biyya qabaachuu akeeka jedha. Yesus Kristus akasere karichis duganis jireenyis ana nyote male enyu yu garappa hindufu ega ya oboloota ko hundinu yakkani ayyaanni waaqayyo isaanitti irrateera namni ani jibbuu hin qabu jedhu hin jiru ega jibbuun karaa nama tokko biyya lafa erga dhufe duunnis karaa jibbuu akka gale akkasuma namoonni hundinuu waan yakkaniif duunni sanyii nama ol ga'e amma garuu Yesus Kristus warra du'a keessaa kaafameera duunni karaa addaan akka ta'e du'a ka'uun immoo karaa Yesus Kristus dhufe du'a ka'uunis jireenyis Yesuusidha namni Yesuusitti amane jireenya bara baraa qaba gurra kan qabu haa dhaga'u egaa yaa obboloota koo kottaa gara Waaqayyoo kottaa Waaqayyo sin jaallata warri Waaqayyotti amanuu barbaadan kottaa sinii kadhanna Waaqayyo sin jaallata. Saolare bambanusa malumati wakayoto kakukaba ababafi Saolare bambanusa malumati wakayoto kakukaba Dawitifi Isadi beni Mosisa iminitu Iti beka bargamo tiabati Gudada gotan koana gudada Yesus koana Magansa sada jabalena balbas Naega harkadina kotala Magansa Naega Abagari Namaviadu Yamichuko Ansimale Malankaba Ormambeku Kuyarako Udamati Sumanwama Situ Gofta Nadabarse Wanduma Gudada Goftan Koana Gudada Yesus Koana Magansa Sada Jabalena Balbas Naega Harkadina Kotala Magansa Naega Gaaffii hedduunarraa ka'uu didde jecha dhaqxeenatti danaa mixaa alle maqaa keetiin gaafuu xixaa
jaala caaltu itittuu mi'i obboleessi dansaan si'i. Jaala caaltu itittuu mi'i itti irkuun dansaan si'i.